Raadiyoo Simbirtuu. Mootummoonni impaayera Itoophiyaa dabareetiin ofanii biyyittii sana bulchaa jiran gama kibbaa impaayeritti jiru keessattuu immoo Oromoo irratti hacuuccaa daangaa hin qabne geessisaa turan. Har'asitti jiru. Inni amma aangoo irra jiru immoo madda dinagdee siyaasasaa akka ta'e lafa Oromoo irraa buqqisuun lafasaa gurguree abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaatti gurguraa ture. Saamicha lafaarra darbee sanyii duguuguu fi aadaa balleessuu Oromoo lafa sanarraa buqqisu akkasumas gaaffii Oromoon abbaa biyyummaa qabu sanaaf gaaffii jala galchuudhaaf tooftaa deemamaa jirudha jedhamee mormii maaster filaanii Finfinnee amma biyya keessatti bifa ho'aan guutuu Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru. Golee Oromiyaa mara keessa diddaa gabrummaatu dhaga'amaa jira. Mootummaanis qawwee dhukaasuu fi ajjeesuu akkasumas hidhuu fi qara dabarsuu hin dhiifne. Biyya keessaa bakkoonni gariin bilisooman jiru anfilloo fi ammayyaafaa. Gindabarat Wallisoo fi naannoon jalduus lola guddaa keessa jira mootummaa waliin. Oromoonni biyya alaa jiranis gaafa muddee 10-11 guutummaa addunyaa kanatti bakka jiranii gadi ba'anii sagalee isaanii dhageessaniiru. Tokko fincila diddaa biyya keessa deemuuf deeggarsa qaban mul'isu. Lammaffaan mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Oromoo kan ajjeesaa jiru mormuufi. Oromoonni hiriira ba'an keessaa tokko kan biyya Hoolaandii fi Beeljiyeem jiraatanidha. Oromoonni biyya Hoolaandii fi Beeljiyeem jiraatan gaafa muddee 11 bara 2015 Hoolaandii magaalaa Zeegitti hiriira bahanii kan isaan dhageessaa turan kutaa tokkoffaasaa kunooti qophii addaa har'aa keessatti. Oromiyaa Iigaan lafee keenya ni bilisoomsina. Venezuelaan stop aid the killers in Ethiopia. Baay'isaa fi guddisaan hiriira kanatti isin argee maal jirtu hiriira kana kan dhufne biyya keessatti mootummaan diktaatarri wayyaanee ilmaan Oromoo barattoota karaa nagaatiin gaaffii gaafatan irratti ajjeechaa hidhaa darara waan gaggeessaa jiruuf sana balaaleffachuuf isaaniinis hiriira biyya keessatti mootummaa wayyaanee qawwee qabatee jiruutiin sin waliin jirra jabaadha. Amma bilisummaatti itti fufaa nutis waliin jirra jechuu sagalee keenya dhageessuuf nu asitti. Baay'isaa akkami hiriirri irraa ho'aadha nama dhibbay. Hiriirri irraa dhugaa hamlee cimaatiin kan addachaa jiranii ijoollota Oromoo ijoollota keenya barattoota Oromoo warra gaaffii karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiran mootummaan Itoophiyaa rasaasaan rukkutee ajjeesuudhaan mana hidhaatti guuruudhaan dararaa kan jiru kana balaaleffachuufidha jecha. Gochaa sukkaneessaa mootummaan Itoophiyaa dalagaa jiru irratti uummanni keenya dammaqee hamleedhaan dhaadachaa jira hamma danda'ame. Maal gaafatan irraa boguddisaa maal gaaffiin keessa eenyufaan gaafatan? Gaaffiin keenya tokkoffaa gargaarsa mootummaa wayyaaneef gootan dhaabaa. Mootummaa wayyaanee maqaa misoomaatiin horii sinirraa guuree ittiin barattoota Oromoo biyya sana keessatti hidhaa ajjeesaa jira. Kanaaf kan nuti gaafanne tokkoffaa haajaa biyya alaa biyya kanaa xalaa geeffanne irraa namoonni seenanii geessaniiru. Bakka kanatti immoo kan argamnu EU'tti alahaa kennachaa jirra. Amma kan argamnu paarlaamaa Niizerlaandii fuulduratti jechuudha. Mee dhaamsa walii galaa maal godhuu qaba Oromoon biyya keessaa namoonni dhumaa jiru. Hiriirri kanaan dhaabbatamu maal gootan? Hiriirri kanaan dhaabbachuu hin qabu. Qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru. Karaa warri ala jiranis keessaanis itti fufuu qabanii uummata keenya isa mirgi isaa sarbame mirga haadha biyya isaarraa kan buqqa'aa jiru kan sarbame kana gargaaruuf cinaa dhaabbachuuf iyyuu qabanii Awurooppaaf Ameerikaa biyyoota gurguddoo biyyoota addunyaa kanatti ibsachuu qabanii rakkina keenya. Boontu maal jibaate? Wayyaana balaaleffachuuf hin bahe. Maaliif balaaleffatu? Wayyaaneen biyya keenya keessatti barattoota keenya, daa'imman keenya, abbootii keenya, hayyolii keenya waan ajjeesaa jiruuf
Kuni tahuu hin qabu wayyaanee nurraa dhaabii biyya keenyarraa nurraa deemii jechuun bahee gadi. Siin immoo eenyu maqaa kee? Maqaan kiyya Abdulhamid Abduljalli jedhama. Maajii dhufte Ani ajjechaa barattoota keenyaa fi reebinsa barattoota keenya irratti raawwatamaa jiru kana mormuudhaaf kan dhufe. Siin immoo eenyu maqaa keessan? Maqaan koo Ahmad Rashad jedhama. Aanaa gaafratti wanneen asitti dhiyaatee barattoota Oromiyaa keessatti dhiigni isaanii lafarra yaa'uuf kana mormachuudhaaf sagalee koo dhageessisuudhaaf dhiyaate. Maal barbaaddu? Kan mootummaan Hoolaandii maal akkasii godhu barbaadu? Akka mirga keenya akka nuuf eeguu barbaada. Akka biyya keessa jiraniif illee akka mirga eeguu barbaada. Akka ajjechaan kun akka nurra dhaabatu akka gara dhimmi ilaalutti akka nu iyyan barbaanneeti. Maqaa keessan eessarraa dhufte? As Neezerlaand irraa maqaa kiyya Naatolii. Naatolii maaliif baate hiriirarra? Hiriirarra kan inni hin bahee fi barattoota keenya dhumaa jiranu mirga jiraatiif falmannaanii mirga jiraatiif gara biraa godhanii waan jedhu barattoota keenya ilmaan keenya fixaa jiranuudhaaf kan bahe obbolaa kiyya haadha kiyya abbaa kiyya kan reebaatti jiranuudhaaf mirga jiraa gaafannaan. Dr. Baqqala miidhaan biyya keessa gahaa jiru amma guddaadha. Miidhaan amma nagahoo jedhamutu saba keenya irra gahaa jira. Dachee keenya irra gahaa jira. Manguddoo keenya irra dargaggoo keenya irra gahaa jira. Humni qawwee dhiiga nama dhangalaasan saba Oromoo hin dhaabu. Sabni Oromoo kutatee ka'eera kana booda abbaa bitummaatiin hin bitamu. Nus immoo ilmaan Oromoo warra biyya alaa jirru saba keenya bira fuula hundaanuu bira dhaabbanna. Sabni keenya kan biyyaa ka'e kuni hin gaheef bitamuun hin gaheef sabni Oromoo kana caala hin bitamu jedhee dubbata. Sabni Oromoo kanarratti haqa isaatiif ka'eera kana booda qawween fe'u wanti fe'u duubatti san deebisu. Ikraam hiriira irratti si arge maaliif baate hiriira kana? Hiriira kanaan gaafii barattoota Oromootiif hin beeku. Uummatarra wallaahi ilmaan Oromoodhaa dhiiga ilmaan Oromoodhaa dhiiga nafaan dhiqachaa jiranii saniitu na baasee irra bakka tanatti. Maal bakka isinii godhu feetu mootummaan Hoolaandii? Akka mirga Oromoodhaa mirga barattoota akka laalu feena nuti. Dhiiga ilmaan Oromoodhaa wayyaaleen qaama dhiqachaa jirti. Saniifuu nuti illee gaafii mirgaati. Gaafii Oromoon gaafattu gaafii mirga fi gaafatu biyya ofirratti ilmaan Oromoodhaa du'aa jiraniiti. Mirga ilmaan Oromooti bakka jiran namuu haalaatanii. Suuraa ammatti dhaadannoo qabattee keessa maqaa namoota warra maal ta'aniiti kan qabattee jirtu? Ajjeefamaniif hamadaan jidduutti. Fayyaa ta'e galatoo. Obbo Abdulfata hiriira irratti isin arge akkam hiriirri kun har'a? Hiriirri kun hiriira gaariidha. Garuu wanni bakka kana nu fide rakkina biyya keessa jiru ajjecha barattoota, ajjecha manguddoota, hayyoota isaaniif sagalee ta'uudhaaf bakka kanatti argamne. Iyyasa keenya dhageessifne sagaleen keenya immoo isaan warra achii dhumaa jiran san bira akka inni gahuu fi mootummaan Niidarlaandis iyyanna keenya kana dhageessee gargaarsa isaaniif kennanii diktaatara sanii kenna akka irraa dhaabanii fi bakka kanatti dhufnee jecha. Fayyaa ta'a. Obbo Hussein isin bagana hiriirri kun akkamirra? Hiriirri kun baay'iseetiin hiriira gandaati. Garuu nama yaachisaa rakkina Itiyoophiyaan uummata Oromoo irraa keessatti akkuma duraan irra dhufetti lafa isaa gurguruuf lafarraa kaasuuf ka qotatu qonnarraa kaasuuf ka mana qabu mana keessaa baasanii ala ari'uun kanarratti barattoonni Oromoo bakka jiranii hiriira isaan ba'anii gaafii mirgaa gaafatan isaan mootummaan Itiyoophiyaa asiin sirna siyaasaa sirna ittiin umrii dheereffannaa ufiitiif jecha isaan ajjeesaa jiruuf kanaaf gadda keenya kanaaf ammoo miidhaan kun akka dhaabatu mootummaan Niizerlaandittis akka beekee caanaa itti nuu godhu jechaaf hin bahe. Hoolaandii Uturik irraa dhufe. Maqaan keenya? Maqaan kiyya Yusuf Jamaal jedhama. Yusuf har'a hiriira keessan si arge. Hiriira kana maaliif baate? Hiriira kana wanni baheef waan biyya keenya keessatti ta'amaa jiruuf jechuudha. Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Kanattuu nutti dhagahameetiin. Akkam hamaadha miidhaan barana Oromoo irra gahaa jiru. Hedduu namatti dhagahama. Yeroo hunda gaddarra jirraa waan garaagaraa irratti ilaallee yeroo agarree jirru nutti dhagahamaa jira akka malee jechuudha. Mee akka dargaggeessi maal godhuu qaba? Mee eenyu jedhu maqaa kee? Aliidha. Ali akkam maal godhuu qaba? Oromoo maal godhuu qaba? Kana fuuldura dhaabbata. Oromoo walirratti dhumuu qabna. Uummanni achi rasaasa dura dhaabatee barattoonni ta'e qalamaan rasaasa dura dhaabattee waan dhumaa jirtuuf nulli addunyatti iyyanneetiin itti beeksisuu qabna miidhama keenya kana addunyatti beeksifachuuf dhumna. Warri Beeljeem as godha. Cuucu jedhama. Cuucu. Isin immoo Maqaan koo Maartaa jedhama. adde Maartaa adde Cuucu. Baga nagaan dhuftani. Hiriira kana maaliif dhuftani Beeljeem irraa baatanii? Hiriira kana kan nuyi dhufnee fi waa'ee ijoollee barattoota Oromiyaa keessatti dhumaa jiraniif waa'ee maaster pilaanii mormii maaster pilaanii qabnu ijoollee keenya irratti mormii kaasuudhaaf innee dhufne. Anis akkasuma ijoollee keenyaa fi obbolaa keenya achitti dhumaa jiru. Abbaan keenya haadholeen keenya dhumaa jiru. Kanaaf jennee mormii saniif dhufne.
Nama baay'ee baay'ee akkasiin ilaaltanii hiriirri kun akkam ture? Baay'ee gaariidha. Akkasumas nuyi biyyi keenya Oromiyaan yoomillee taanaan akka isheen gargar kukkutamtu hin barbaannu. Hamma dandeenyetti TPLFin of keessaa baafnee biyya keenya dhuunfachuu barbaanna. Miidhaan baranne Oromoo irra gahaa jiru kun biyya keessatti hagam guddaadha? Nuuf takkitti nu nama baay'ee miti takkitti nu yoo nurraa duute akka baay'eetti lakkoofna ammallee wanti godhamaa jiru gar malee baay'ee waan hamaadha. Biyya keenya keessa ba'an nu jechaa jiru. Biyya keenya keessa immoo baanee karatti deemnu hin jirru. Namni keessummaa dhufanii nu biyyaan nu baqachiisuu barbaadanii kan ammoo nuti hin simannu hammallee hin mormina. Oromoon hamma danda'eetti qabsoon kun akka itti fufee galmaan ga'achuu qaba. Ijoolleetti barattootas haa ta'u uummata Oromoo bukkee dhaabbatee diyaaspooraan ala jiru kun gargaarsas haa ta'u humnaanis haa ta'u beekumsaanis waanuma danda'ameen gargaaree mootummaa abbaa irree kana ofirraa fonqolchee biyya isaa dhuunfachuu turre jiran jedhan. Fayyaa ta'a galatooma nagaatti. Isin amma abbaa manaa fi haadha manaati? Haadha manaati. Kan kiyya Amaan jedhama. Amaan. Isinoo haati manaa? Dureetti jedhama. Dureettii fi abbo Amaan daa'imallee qabdu. Maaliif daa'ima kana maaliif fiddanii dhuftanirra? Maaliif? Isa ijoo dubbisitti himuu barbaadama. Gabaabaa isaatiitti kan jedhu. Daa'ima qaba an daa'ima lama qaba. Bakka hagas fagaattu irraa qabee ka'ee dhufe. Yeroo daa'imman biyya ofii irratti nama jalaa duutu daa'imattiin tiyya tana uduu namni jalaa ajjeese ani wareegamuu qaba. Akkasumatti fakkaateeti iyyannoo bakka jirtutti iyyannoo galfachuudhaaf mootummaa biyya guddatee tanatti iyyannoo san galfachuudhaaf daa'imman tiyya qorra kanaani ji'a gannaa kana lamanaa tiyya waliin mari'annee daa'imman teenya tana fuuneetiin qorra keessatti kunoo gubata rasaasa san hin caaltu jenneeti baana iyyannoo keenya dirqama lammummaa bahuudhaaf kaaneetiin hin battalcha. Adda dureetti ammatti daa'ima qabdu. Biyyaatti immoo daa'imatu du'aa jira. Haadha Oromoo biyyaa ijoolleen jalaa duuteef hagammadaadha wanti amma Oromoo irratti godhamaa jiru kun akka haadhaatti. Baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee keessi keenyallee akkasuma numa daa'eera akka bakka haadhaa akka garaa dhaleetitti buunee baay'ee tokko nu dhagahameera jecha ittiin ibsannuyyuu hin qabnu kanaaf haga danda'ameen. Akkamitti agartanii hiriira gaariidha? Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Oromoon hagana as jiraachuullee hin beennu baay'ee nutti toleera. Mee akka waliigalaatti Oromoon maal godhuu qaba? Akkasumatti immoo har'uma gahaa immoo yoo maal ta'e warra biyyaa daran jajjabeessuu hin danda'ama? Kana qofaan dhaabbachuu osoo hin taane haga danda'ameen uummanni waliigalee iyyuu qaba bakka hundatti yeroo hunda adda baane jedhanii boroo dhaabbatuu hin qabu maaliif beektee dhaabbataan jiru waan ta'eef ajjechaan ijoollee Oromoo irraa kanaaf yeroo hundayyuu iyyachuu qabnaa gargaarsallee isaaniif godhuu qabu. Yoo maal ta'e wayya kan jettuuf deebiin isaa kan jechuu barbaadu nu'u Oromoon mormachuu fi dhiiga ijoollee keenyaa kabaate gumaa teenya barbaadachuudhaaf dura ofii wal barbaannee tokko taanee mormii keenya itti fufuutu ijoo Oromoo ta'a. Waan adda addaa dhiibuu waan akkasii dhiibneet tokko taaneetiin mormii keenya itti fufuudhaaf gumaa ijoollee teenyaa karaa danda'ameen baafachuudhaaf wal ta'inee dirqama keenya bahuudhaa kanaaf kan kana fakkaatan kan inni barbaachisa jechuudha. Lamaan keessanuu guddaa galatoomaa nagaan galaa daa'ima keessan waliin fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e ati gaafii kan nu gaafachuu keetiif. Biyya teenya gurraatti hin kennu warri nu gorboofatu biyya teenya irraa hin ba'a. Biyya teenya dhiisanii ba'uu mirga guutuu qabu. Ijoollee teenya ajjeesuun namooti hin deebitu. Ijoollee teenya du'uu qabu. Stop killing Oromo students. Stop killing Oromo students. Stop. The farmers. We demand justice. Dhaggeeffattoota keenya yaada namootaa fi haasaalee goggodhaman kan biyya UK, Washington DC fi Minnesota wajjin qophii simbirtuu kamisaa keessatti qabannee deebina. Kanarraa nugaa waan nu caqastaniif horaa bulaa.